akka hin argineef siree jalan dhoksaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 4tti haadha koo biratti ergan baradhee booda kutaa 4 booddee haati kiyya na barsiisuuf humna waan hin qabneef mana namaa galeen barachuu jalqabeen hanga dhukkubni lafaan martoo fi funuunni na qabutti barnoota kiyya hanga kutaa 8tti baradheen ture. Kutaa 8 ergan gahee booddee garuu guyyaa guyyaadhaan mana barumsaatti lafaan na maree funuuneen wantan kukkufuuf barachuun baay'ee natti ulfaatee abdii kuteen mana namaa galeen hojjechuutti fufee. Haati kiyyaa ijoollee 4 qabdi. Arfan keenyiyyuu abbaa garaa garaarraa dhalanne. Ijoollee ishee keessaas hanga kutaa 4tti yookiin immoo umriin koo 10 guututti mana ishee kan taa'e ana qofaadha. Warreen kaan obboloonni koo kan dhiiraas kan dubaraas ijoollummaa isaaniitti firatti kennitee firatu guddisaa fi ture. Kanaaf anaa fi obbolaan koo wal biratti waan hin guddanneef jaalalli obbolummaa kan jedhamu waliif dhiiguu waliif yaaduun hanga har'aatti nu gidduutti hin uumamu. Waliif yaaduurra waliif dhiiguurra nu gidduu kan jiru inaaffaadha. Isheen kana argatte inni kana argate karaa kam kuni milkaa'ee fi jechuun hammeenya walirratti yaaduun ala jaalalli gidduu keenya hin jiru. Tokko tokkoof yeroo gaddu yeroo wal gargaaru yeroo wal bira dhaabbannu nu gidduutti hin mul'atu. Kanatti haati kiyya baay'ee gadditi. Carraa jireenya kootu ijoolleen koo akka wal hin jaallanne godhe jechuun yeroo hunda of kamachaa nutti haasofti. Heddumminaan ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne yookiin immoo abbaa hin qabne yookiin immoo haadha hin qabne wal biratti hin guddanne. Haa ta'uutii garuu gadameessa haadha tokko keessaa bahan garaa gara yookiin immoo fageenyaan kan guddatan yoo ta'e obbolummaan maqaa qofa ta'e hafaam. Yerootti waliif dhiigan waliif ta'an hin argamu. Kuni kan nutti himu hanga danda'ametti firris ta'e maatiin wal cinaa dhaabbatee ijoollee obbolaa ta'an walirraa fageessanii otoo hin taane bakka tokkotti guddisuun akka wal jaallatan taasisuu ree jaalalaa isaanii keessatti qooda akka fudhatan kan nutti himudha. Maatii kiyya keessattis kan uumame haadha abbaas otoo qabnu sababa abbaan keenyi garaa gara ta'ee fi haati keenyi firoottan isheetti nu kenniteen jaalalli obbolummaa nu gidduutii dhibe. Haati kiyyas jaallatteetii jireenya kana keessa seente otoo hin taane jalqaba jaarsi umurii isheetiin ol ta'u isheedhaan dhalchee abbaa ta'uu fi ni butaanii waggaa 2 waliin jiraattee daa'ima tokko deessee fi jireenyi ta'uu fi waan na dideef dargaggoo naannoo sana jiraatu hiriyaa ishee ta'u tokko waliin walii galtee jalaa baddi. Dargaggeessa kana waliin illee biyya biraa deemtee waggaa 1 waliin jiraattee daa'ima tokko deessee fi sanaan ammas isa waliin walii galuu dadhabnaan reebee ishee ajjeesuuf yeroo ka'u isa jalaallee ijoollee ishee qabattee baddee maatii isheetti deebiti. Ammas maatii isheetti erga deebitee booda abbaan manaan haati manaan jalaa boqotte ijoollee 6 qabu. Haadha kiyya ijoollee 2 qabdu ni fuudha. Isa waliin illee akkanuma waggaa 4 jiraattee daa'ima tokko deessee fi inni haadha manaa gara biraa irratti yeroo fuudhu lakki ani haadha manaa lammataa ta'een siif hin jiraadhu jettee ijoollee ishee 3 qabattee gara maatii isheetti deebiti. Kanaanis kanaan booddee hin heerumu. Haa ta'uutii garuu daa'ima tokko dabaladheen 4 godheen dhaaba jettee haala murteessiteen nama yeroo sana jaallattuuf fedhii isheedhaan daa'ima 4ffaa anaan deessee kanaan heerumas dhaabdee maatii ishii mana haadhaaf abbaa isheetti galtee haadha ishee gargaaraa jiraachuu itti fufte. Anaa fi obboloota koo ol jennee akkuma
ergamuu jalqabneetti immoo firoottan karaa abbaas ta'ee karaa haadhaa ijoollee kee siif guddisna jedhanii gaafataniin kennuufiin mana keessaa nu mancaaste. Maarriyaanis hanga kutaa arfaffaatti ergan haadha kiyya biratti baradhee booda obboleessi abbaa kiyyaa magaala jiraatu mucayyoo ishee kana hanga barnoota xumurtuutti nan barsiisaa naaf kenni jechuun haadha kiyyaa gaafata. Haati kiyya anaan kennuuf fedhii hin qabdu turte. Sababiin isaa immoo jabaadheen hojiilee haala gaariitti umurii ishee gargaaruun eegaledha. Haa ta'uutii garuu obboloonni ishee warreen kaanillee ilmaan isaanii fidanii haadha isaanii biratti dhiisanii waan deemaniif mana haati kiyya jiraattu keessatti ijoolleen waan baay'ateef tarii guyyaa tokko abbaan isaanii aaree ijoollee keessan irraa fudhaatii deemaa jedhe akkan dubbanneef sodaattee haati koo anaan na ergite. Anis obboleessa abbaa kiyyaa haadha manaa fi ijoollee 4 qabu waliin galeen barnoota koo barachaa dabaree barnoonni hin jirretti immoo hojii hojjechaa jiraachuun eegale. Hundumaafuu bakka haatiif abbaa ofii hin jirretti ijoolleen guddattu jireenya ishee keessatti waan ta'e ishee hir'atee yookiin immoo hir'inni isheetti dhagahame Rinni sun maal akka ta'e otoo hin beekin mana maatiittis ta'e mana firaatti dabarsite. Yeroon obboleessa abbaa kiyyaa bira galu haati manaansaa anaa fi ijoollee ishee gidduutti garaagarummaa guddaa uumuun barnoota na hambisaa, hojiin yoo hin jiru ta'ellee lafa qotinaan jettee akka dhiiraa mana na ijaarsisaa, jireenya baay'ee ulfaatu na dabarsiste. Kanuma keessatti barnootatti ani cimtuudha. Daree keessaa sadarkaa tokkoffaadhaan hin baha. Yeroon ittiin qayyabadhu yookiin immoo barnoota koon dubbisu takkaallee mana keessatti hin jiru. Kanaaf guyyaan mana barnootaa deeme kamittiyyuu akkuma manatti hojiin natti baay'atu mana barnootaatti illee hojii ofitti hin baay'isa. Guyyaan ani mana barnootaa hin deemne barattoonni daree koo kan barreeffatan barreessuuf yeroon waan na hin geenyeef taa'een nan dubbisa. Akka hiriyoota koo boqonnaa bahee boqochuu haasa'uun anarraa hin mul'atu. Kanaan barattoota daree keessatti barsiisonni dhufan anaan fakkeenya godhachuun akka ishee ta'aa, akka ishee cimaa, akka ishee amala godhadhaa jechuun naman barachaa guddadhedha. Cimina kiyya obboleessi abbaa kiyyaa baay'ee jaallatus haati manaansaa garuu kuni waa qabdi warri ishee waa godhaniifiiru malee karaa kam akkanatti barnootatti cimte jechuun baay'ee natti inaafti. Inumaa barnootaan kutaa 7ffaa yeroon gahu immoo maallaqa abbaa manaan ishee yookiin immoo obboleessi abbaa koo dabtaraa fi yuunifoormii ittiin bitiif jedhee haadha manaasaatti kenneen dabtara ijoollee ishee bara darbetti baratan bara kana ati kanatti barattaa, uffanni kees waan ta'e hin qabu, bakka cite deemamee suphama jechuun uffata natti gabaabbatetti haala fokkisaa ta'een huccuu itti dabaltee ho'isiisuun yuunifoormii addaa mana barumsaa keessatti akkan godhu ijoolleen quba akkanatti qaban na taasistee barnoota kutaa 7ffaallee nan xumure. Ammallee daree keessaa sadarkaa 1ffaadhaan hin fixe. Dubbiin rakkoon anarratti kan uumame yeroo ganna kutaa 7 gara kutaa 8tiin darbudha. Haati manaan obboleessa abbaa kiyyaa kan durii isheen ala nyaata ofiif hojjettee naaf kennuu eegalte. Ganna baatii 2 sana akka ijoollee isheetti kanaan booddeeti mucaa koodhanaan jettee kan kana dura na balleessiteef dhiifama na gaafattee baatii 2 dabarse. Barnoota kutaa 8ffaas galmaa'een barachuu akkuman jalqabeen haa ta'uutii garuu funuunuu lafatti kufuu watwaachuun eegale. Yoo guddate daree keessa daqiiqaa 80 yookiin immoo hanga pireedii 2ffaattiin tura. Kanaan ala nan teessisu. Yeroo hunda barattoonni daree koo mana barumsaatii na fuudhanii gara manaatti na galchu. Miilaan mataa kiyya gara mana barumsaa deemeen manatti of hin argamu. Wanti kun natti deddeebi'ee barachuu dadhabeen barnoota kutaa 8ffaa
baatii lammaffaatiin addaan kuteem. Ammas kan ittaanu akkanuma deebiseen yeroon galmaa'u manatti fayyaa koodha homaan ta'u haa ta'uutii garuu daree barnootaa yeroon seenu barachuun natti ulfaateem. Kanaanis guyyaa tokko baay'ee aareen uffata kiyya fudhadheen baadiyyaa haadha koo biran deemeem. Haati kiyyas akkana naan jetteem. Dubartiin kun sitti waa gooteettiin akkuma isheen jireenya kee jaamsite jireenyi ishee haa jaamu jetteem. Boossee ija kiyya otoon jaalladhuun gadhiisee ana jalaa doomsite jechuun halkaniif guyyaa waaqa komatteem. Hojii rabbiif safuudha. Haati manaa obboleessa abbaa kiyyaa baran ani barachuu dadhabee gara haadha kootti deebi'ee dhukkubsattee sireetti kan galtee hanga har'aa sireerraa hin kaaneem. Waa'een dhukkuba ishees maal akka ta'e hakiimaan hin beekamu. Kanaanis haadha kiyya bira taa'een rakkooman ittiin fuudha malee jedheen magaaluman itti barachaa ture mana namaa barbaaddadhee galeen hundaafuu barnoota dhaabeera. Hojii hojjechuun eegaleem. Kanaan ani sirriitti hojii danda'us haa ta'uutii garuu namni hunduu amala garaa garaa waan qabuuf waggaa tokko keessatti mana naannoo 4 ergan jijjiiree booda arfaffaa irratti akka tasaa ta'ee haadha manaaf abbaa manaa reefuma wal fuudhanii waggaa 3 fixan daa'imallee hin horanne bira nagahee achi waggaa dheeraa taa'een booddee irratti immoo raajiin mana sana keessatti ta'e. Manni sunis mana bareedaa televizyiina guddaa qabu akkan barbaade banadhee cufuu kan hin danda'u. Haati manaan mana kan hin oolle yeroon hojii fixe hundatti wantan barbaade gochuu kan hin danda'u. Haati manaan dhuftee gola ishee kan hin ilaalle eenyuun waamee yoon nyaachises ta'e mana keessaa wantan barbaade baaseen yoon gurgure mana itti eenyiyyuu beekee na hin gaafannedha. Kana jechuun koo rakkoo kana hundumaa mana kanarra nan geessisa jechuu koo otoo hin taane hangam mana kana keessatti bilisummaa kan qabudha. Haati manaan manan ooltu hiriyoota ishee waliin oolti. Abbaan manaan konkolaataa konkolaachisa. Torbeetti guyyaa tokko yookiin immoo guyyaa 2 mana yoo bule gaariidha. Kanaan ala halkaniif guyyaa hojjetee jireenya mataasaa fi jireenya maatii isaa jijjiiruuf nama baay'ee dhama'udha. Sirriidha nan beeka konkolaachisaa barsiisaa fi poolisiin gaa'ela keessattis ta'e jireenya keessatti maqaa gaarii hin qabaniin. Haa ta'uutii garuu akka isaanii dhama'ee maatii isaanii irra jiraachisu lafa kanarra jira yoonaan jettan mee gita hojii kamiitiinii jedheen isin gaafadha. Abbaan manaan ishee isaaf ganama jechuun sa'aatii 1 yookiin immoo 2 otoo hin taane barii bakkalchi otoo hin ifiin sa'aatii 10dha. Galgala gara manaatti deebi'uu jechuun isaaf sa'aatii 11tti yookiin immoo 12tti otoo hin taane halkan toora sa'a 5 yookiin immoo 6tti. Ishuma kana dhufee sa'a 3 yookiin immoo 4 hirriba rafeeti deebi'ee dammaqee konkolaachisuutti fufaam. Kanaanis maallaqa gaarii argata walittis qabata. Karaa biraa immoo haati manaan faallaasaadha. Barattee digiriidhaan eebbifamteetti. Abbaan manaan ishee konkolaachisaa waan ta'eef waan lamaan tuffatti. Kan jalqabaa barnootaanii. Inni barnoota isaa kutaa 10tti xumuree waraqaa eeyyama konkolaachisummaa baratee konkolaataa namaa amanamummaadhaan kan hojjetudha. Barnootaan na hingitu jetteeni. Lammaffaa immoo inni hojjaansaa gabaabaadha. Isheen ni caaltiin jechootoo hin taane qixxeessaa taatee haa ta'uutii garuu irri gabaabaan na hingitu jetteeni. Haalli gaa'ela isaanii immoo kan nama ajaa'ibu. Jaallatteeni barbaaddeeni otoo hin taane abbaan manaan ishee mooraa haadhaaf abbaa ishee kireeffatee jiraachaa ture. Nama hojiitti cimaa halkan bahee halkan galu waan ta'eef ishee otoo hin taane haatiif abbaan ishee baay'ee jaallatu. Mucaan kun guddatee eessa gaha jedhuuni. Kanaan isheen digirii barattee hojii dhabdee mana taa'aa waan jirtuuf yeroo inni mana oolu haatiif abbaan intalli isaanii isa bira akka deemtuuf deemimee dadhabee dhufeera har'a mana oole yoo ta'e yoo buna danfistee fi ittoo gootee fi rakkoo maalii qaba jechuun ishee gorsanii isheenis hangan taa'u deemeen isa waliin yoon haasa'e rakkoo maalii qaba jettee hariiroo eegalteen booddee irratti gaa'ela ittiin hin dhaabbadha jettee otoo hin taane yeroo ittiin hin dabarfadha jettee harka isaa keessa seentee haadha manaaf abbaa manaa waliif ta'anii haatii fi abbaan ishee intalli isaanii gaa'ela kana dhaabbachuu isheetti baay'ee gammadoodha. Haa
ta'uutii garuu isheen abbaa manaa ishee akka namaatti akka dhiiraatiin ilaaltu. Tarii yeroo walitti bu'an yeroo naaf hin kennitu jettiini. Inni immoo yeroo feete taanaan homaa rakkoo hin qabu, hojii dhaabeen si waliin akka barbaadde turuu danda'a jedhee konkolaataa dhaabee ishee waliin yeroo turu jaalalli ishee keessa waan hin jirreef guyyaa 2 guyyaa 3 booda mana kanaa hin deemtu moo hojii hin qabdu moo jechuun ofii arraba isheetii isa ariitii. Mana ajaa'ibaadha kan hin jedhes kanaafi. Abbaan manaan immoo rakkoo cimaa dhiira hedduu biratti hin mul'anne tokko qaba. Ni hojjeta, ni dhama'a, halkaniif guyyaa ni fiiga malee maallaqa hangamii akka qabu, hangamii akka mana fidee dhufe, maallaqa hangam haadha manaa isaatti akka kenne gonkumaa hin beeku. Dhiphii isaatti yeroo hedduu halkan waan nagaluuf halkan immoo baankiin waan nan jirreef qarshii 20,000s 30,000s baatee dhufaam. Yeroo kanatti haati manaansaa isa dhoksitee dhiphii isaa keessaa fuutee boorsaa ishee keessa kaawwatti. Yeroo hedduu nan argaaniim. Kanaan abbaan manaan ganama ka'ee maallaqa ta'e fideen dhufe moo achittiin dhiisee eenyuun narraa fuudhee jedhee yeroo gaafatu ani nan dhagaha gochaa ishees nan beeka. Haati manaan lakkee anoon argine mee hiriyoota keetti bilbilii gaafadhu jettee as deebistiifi. Manaas kan inni bahu ganama bariidha waan ta'eef wanti kun torbeetti si'a 2 yookiin immoo si'a takka sa'aatii inni dhufetti ni uumama. Ani gochaa kana nan dhagaha. Halkan sa'aatii inni itti ka'ee deemu wanta beekuuf sa'aatii sanatti nyaata nyaachuun ulfaataa ta'us haa ta'uutii garuu waa hojjedheefiin hidheen gargaaraan konkolaataa isaa konkolaataa keessa akka inni taasisu nan godha. Innis yeroo kam kaateetii nyaata kana naaf hojjette jechuun baay'ee in ajajaam. Kanaan otuma jennuu waggaa 2 mana sanan jiraadheem. Haati manaan immoo akkanadhaam. Maallaqa kana hatuu qofaan jireenya isaa gadi deebisuu qofaan isa gargaarti mitiim. Al takka takkaa dubartii tokko tokkoof safuudhaatii isa maddiitti jaalallee gara biraa 2 qabdiim. Lamaan isaaniiyyuu dabareedhaan mana fidhattiim. Dubbattee jennaan harka keef miilla kee hidheen bineensaaf hin si kennanaan jettee yeroo abbaan manaan ishee deemuu fi yeroo inni dhufu eessa akka inni jiru bilbilaan waan beektuuf akka garaa ishee siree abbaa manaa ishee irratti taatiim. Akka abbaa manaa ishee hin barbaannes irra deddeebitee si'a hedduu dubbattiim. Kanaan dubbii keessa guyyaa tokko maaliif akka na rakkistaanii ree hin dhiistu jireenya barbaaddu umriin kee otoo hin deemin jalqabdee deessee hin jiraattu atis bar umriin kee deemaa jira yeroon jedhuuni takkaatti galeera gaa'ela kanarraati maallaqa guddaa otoo hin qooddatiin deemuun barbaadu jettee naaf deebiste. Kanaananis maallaqa'oo situ jalaa fuudhaa jira yoona konkolaataa tokko miti 2-3 abbaan manaan keen bituufi otoo ati seeraan maallaqa isaa qabdaafii ta'e jedheen yeroon deebisuu fi siin wanta si galchuun qabu anaaf isa gidduutti moo isatti heerumuu barbaaddeetii yeroon ani dhiisee deemuu jette yeroo naaf deebistu anis dhiira akkasii abjuudhaaniyyuu nan argadha jedhee yaadu sittin dubbatu maallaqa kasaa akka barbaadde goota abbaa barbaadde waliin ni utaalta jedheen isheetti ton taane of keessatti dubbadheem. Kanaan garuu mana kana keessatti dubartiin kun bor dhiira kana dhiistee deemti kan ta'e ani maal gochuun qaba har'aa kaasee maaltu narraa eegama jedheen yaaduun eegaleem. Torbanuma ani maal gochuun qaba jedheen yaaduu eegalatti tureem. Abbaan manaan abbaa konkolaachisaa waliin walitti bu'ee haati manaan manan jirtu dhufee hiq jedhee boo'aam. Anis maal taate jedheen yeroon gaafadhu baay'ee boo'aa. Hiriyoonni koo na waliin konkolaachisuu jalqaban har'a konkolaataa 2-3 kan dhuunfaa isaanii bitatanii qabu. Ani garuu konkolaataa miti ji'a gaheen meeqa hojjedhe jedheen akkaawuntii koorra yeroon ilaalu homaa tokko iyyuu nan dhabaa. Jireenya koo keessa maaltu akka jiru hin beeku. Silaa yeroo akkas abbaa konkolaachisaa waliin walitti hin bu'u konkolaataa mataa koo bitachuun qaban ture yookiin jireenya mataa koo hin sirreessine yookiin immoo gaa'elli kiyyas fayyaa qabeessa miti. Haati manaan koo ati dhiira miti daa'imallee dhalchuu hin dandeessu naan jettee baay'ee na komatti. Har'a gaa'ela erga dhaabbannee waggaa 5 ani hojii marra fiigaan oolaa wanta bor anaa fi maatii
maatii koo boqochiisuu danda'u harkatti qabachuuf dhama'aan oolaa. Haa ta'uutii garuu naaf qabamuu didee wanti hojjedhu bakka inni galee nan wallaalaa jedhee natti dubbate. Namni kun guyyaa kana baay'ee na gaddisiise. Kanaananis haati manaan maallaqa isaa hatti mitire animmoo maallaqa isheen hatte jalaa hatuun deebiseen walitti qabeen isaaf kenna jedhee karoorse. Tokko karoorri koo kana yeroo ta'u lammata irratti immoo tarii guyyaa tokko na qabu waan dandeessuuf akka isheen hin dubbanneef ragaa haadha manaatiin afaan ishee cubsiisuu qabachuun qaba jedheen itti yaaduun eegalee. Sababiin isaa immoo faana abbaa manaa ishee ilaallattee sanyoo ishee dabareedhaan mana waan fidduuf kun anaaf salphaa ture. Haa ta'uutii garuu moobaayilii hin qabu. Kanaan mindaa kiyya takkaafiyyuu fudhadhee waan hin beekneef mindaa naaf kenni moobaayilatti bitadha jedheen haadha manaa kaafadhe. Kanaan isheenis abbaa manaa ishee irraa fuutee mindaa naaf kennite. Ani immoo moobaayila bareedaa isaa Finfinnee yeroo deemtu naaf biti jedheen itti kennadhe. Moobaayila bareedaa innumtuu hin qabanne haati manaayyuu hin qabanne naaf bitee dhufe. Fedhii keedhaa maallaqa keedha naan jedhe. Kanaan guyyaa tokko mana guddaa yookiin immoo saalonii keessatti sanyoo ishee haati manaansaa kun yeroo waliin nyaattu, yeroo odeessitu, yeroo gurshitu, yeroo wal dhungatan mana guddaa keessa moobaayila kiyya biiffee keessa dhokseen isaan waraabe. Lammata irratti immoo guyyaa biraa akkanuma dhiira biraa waliin siree abbaa manaa ishee irratti otoo waliin ciistu akka barbaadde waliin taatu ammas dhokseen haadha manaa nan waraabe. Akka namni hin argineettis bakka hin argamne faayila kana moobaayilii koo keessan kaa'e. Kanaan hojii koon jalqabe. Isheen abbaa manaa jalaa 10,000, 5,000 galgala fuutee bulti. Ani immoo otoo isheen ciistuu boorsaa ishee keessaa fuudheen maallaquma sana fagoo otoo hin geessiin sireema isheen ciistu jalatti hin darbadha. Sababiin isaa immoo gadi jettee kopheellee fuutee godhachuun barbaaddu. Kopheen ishee siree jala jira yoo ta'e anaan waamti. Yoon tarii maallaqa sana of bira dhokse barbaaddee argitee na saaxiluu dandeessi. Kanaan guyyaama jalqabaa ani kana godhu hojii isheellee akka ani beeku waan beektuuf maallaqa kiisiisaa keessaa fudheen ture. Haa ta'uutii garuu boorsaa koo keessaa nan dhabee jettee yeroo na gaafattu tareennis deebisee jalaa fuudheera ta'a jedheen deebiseefi. Kanaan isheen ni fuuti ani jalaan fuudhaa, isheen ni fuuti ani jalaan fuudhaa hanga baatii ja'aati takka anarratti hin barre. Baatii ja'a booddee garuu otuun maallaqa boorsaa ishee keessaa fuudhu anaan qabate. Isheen kan fuutu galgala abbaan manaan ishee dhufee akkuma ciisetti. Ani immoo kan hin fuudhu abbaan manaan ishee halkan erga manaa ba'ee booda. Guyyaa tokko otoon nan fuudha jedhu harka kiyya battaluma qabattee koottu hojii hojjettuun kee nurratti raawwachaa turte sittin argisiisa jechuun abbaan manaa ishee battaluma bilbiltee waammatte. Kanaan nan qabame. Qarshii 7,000 ture. Abbaan manaa ishee reefuma konkolaataa ho'isee deemuuf qophiirra yeroo inni jirutti halkan toora sa'a 10 walakkaadha. Hattuu maalii jettee maqaa meeqanatti dubbatte. Abbaan manaanis edaa maallaqa kiyya kanatu si'idhaayi jedhee asnatti deebi'e. Haati manaanis irraa fuutee edaa maallaqa ani kiisiisaa keessaa fuudhu kan na jalaa hataa ture si'idhaa jettee yeroo deebistu abbaan manaan kiisii koo keessaa maallaqa fuudhaa turte moo jedhee yeroo gaafatuuni deebii kan deebise amma immoo dabareedhaan anadha. Akka atiin guddanneef gadi si qabaa kan turte haadha manaa keedha. Isheen yeroo hundaa kiisii kee galtee maallaqa kee hatti ani immoo baatii jaha as guyyaa ati imimmaaniin boossarraa kaasee maallaqa isheen hatte deebisee jalaa hateen siree jala naqaan ture. Ol kaasi siree kanaa maallaqa hangamtu akka as keessa jiru sinittiin argisiisa. Maallaqni kun hundi giphii kee keessaa isheen kanatte ani immoo deebiseen ishee jalaa kan hin hatedha jedheen isatti hime. Yeroo sireen banamu maallaqa qarshii 250 ta'utu darbatamee jira. Abbaan manaan ijisaa banamee tolee giiftii kan biraa'oo wanta na goote immoo ofii keenatti ni jedhee yeroo ishee hudhee qabu. Isheen maal sitti himti anumti akkan jalqabetti nan xumura malee jedheen televizyinni isaa moobaayila waliin wal qunnamuu kan danda'udha. Viidiyoon waraabee qulqullinni isaallee adda waan tureef gochaa isheen sanyoowwan ishee waliin raawwatte. Abbaan manaan gargaaraan konkolaataa isheen ani bakka jirrutti televizyiniidhaan hin baneefi
abbaan manaan konkolaachisaa waan ta'eef shugguxii qabaa. Battaluma ajjeesuuf konkolaataa banee shugguxii yeroo baafatutti gargaaraan konkolaataa harkasaa qabee shugguxiin ni dhukaase foddaa balbalaa rukutee. Dhuka'aan yeroo dhaga'amu ni iyyame. Ollaan fiigee dhufee haati manaan battaluma mana haadha ishee galtee. Kanaan innis himachuu waan dhiiseef ofii himatarratti bantee qabeenyi kiyya addanaaf haa qoodamu jettiini. Haa ta'uutii garuu qarshii 250 kanaan ala ofii waan qabu waa biraa waan hin qabneef qarshiin kun 125 lamatti qoodameefi. Haa ta'uutii garuu ofii yeroo waan hin qabneef abukaattoo qacaraa waan na tureef abukaattoon isaa dubartiin kun maqaa isheedhaan yookiin immoo maqaa obboloota isheedhaan qabeenyayyuu qabaachuu mal jedhee shakkee booddee irratti konkolaataa 5L jedhamuu fi lafa kaaree 500 maqaa obboleessa isheetiin bittee maallaqni isheerraa gara obboleessa isheetti akka darbe kan argisiisu baankii fi waldaa aksiyoona liqiif qusannaa Oromiyaarraa argate. Kanaan qabeenya abbaa manaa nan qooddadha jettee 125 kan fudhatte ofii immoo lafa kanaa fi konkolaataa kana lamatti akka qooddu dirqamsiifamtee lamatti ratanii gaa'elaanis adda bahanii. Kanaan abbaan konkolaataa inni konkolaachisu yeroo yerootiin walitti bu'an ati konkolaataa akka bitattu baay'een barbaada. Amma maallaqa konkolaataarraa gurguramee qooddattee fi lafa kanas gurguriitii konkolaataa konkolaachistu kana fudhuu kan hafe hojjettee naaf deebista jechuun konkolaataa FSR konkolaachisu gatii gadi qabaatiin kenneefi. Mana sana keessa kan jiru anadha mitiiree wanta barbaadde olmaa siif ooluu hin danda'a. Maallaqa barbaadde siif hin kennaa. Dhiphina kana hundumaa keessaa kan na baasee dafqa kiyyaaf kan naaf kanfalchiisee ija kiyya kan naaf banee siidhaa jedhee yeroo na gaafatu ani homaa tokkoyyuu sirraan barbaadu. Yoo fuute ammallee hojjettuu ta'een mana kana keessa hojjechuuf eeyyamamtuudha hanga carraan gara biraa jireenya kootti dhufuti jedheen yeroon deebisuuni. Yeroo sanaa booda carraa gara biraa kan jettu sana ofiif itti yaaduu jalqabe. Haadha manaa isaarraa seera qabeessaan adda qoodamanii konkolaataas bitatee torban 2 booda gargaaraa konkolaataa isaa kaa'ee ani kana nama biratiin si gaafadha tarii miira keessa jiraadheen bor akkasiin hin miinee fi haadha manaa kiyya ta'ii jedhe na gaafate. Anis wantan jedheen deebisuu wallaalee fuulli kiyya garuu argadheen hiree kan jedhu isatti argisiisa. Guyyaa sanarraatii kaasee haadha manaa isaan ta'e daa'imas nan dahee fi daheen dhalchuu akka hin danda'u isaaf mirkaneesse. Eega sanarraa qabeenya soranni waggaa hedduun fidne gaa'elli keenyi gaa'ela waggaa 3ti. Haa ta'uutii garuu Waaqayyo waan baay'eetiin karaa baay'ee na eebbise. Ani barnootatti hinnaaf milkaa'a jedheen abdii godhadhee kanan ture. Abdiin koo karaatti kan hafe carraa jireenyaa magaariyyuu nan jiraadha jedheen abjoodhee kan hin beekne Waaqayyo karaan kan kee kana miti kanadha jedhee jireenya ani yaadetti na galchee boqonnaa nagaa kan qabuun jiraachaan jira. Haati manaan abbaa manaa kiyyaa kan duraa hojjechiistuun koo har'a qorqorroo manarraa buqqa'ee fakkaattee magaala keessa qinni jettee deemaa olti. Akka nama ayyaannii fi foonirraa ka'ee lafee maleerran jiru. Kaleessa killee buuphaa kan fakkaattu ture har'a kunoo qilleensiyyuu kaasuuf miila ishee gara fuulduraatti darbata. Isheen anaan miitee natti darbiteetoo hin taane haa ta'uutii garuu dubartiin gaa'ela koodha jettee mana dhiira tokko galtee jiraachuu hanga jalqabdeetti dhama'aa dafqaa bu'ee ba'aa waan na jiruuf bu'aa dadhabbiisaa firee akka qabu ofiitti argisiisuu qabdi malee jalaa hatee duubaan waa biraa dalaguun bor gatii nama kanfalchiisaan dhaamsa seenaa kiyyaati. Mana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yuyyaa shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee waan isinitti dhaga'ameef waan irraa barattan komentii jalatti qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaata. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.